Maqaan koo Abdata Homa jedhama. Akkuma dura ibsuu yaale Oromiyaa handhuura Oromiyaa keessaan dhufe biyyoota alaa kana keessa biyya Austraaliyaan alatti illee biyya Israa'el keessa jiraachaa ture gara waggaa 8f achi as darbee as dhufe jechuudha. Anaafis ajaa'iba kan ta'u yookaan immoo galata daangaa hin qabne kan hin haadha manaa koo kanaaf qabu ijoollee jaatu biyyarraa fide. Ijoollee lama amma biyya sanatti illee hafee jira. Walumaa gala ijoollee 8 jechuudha. Asitti immoo ijoollee 4 qaba. Dhiira 2 fi durba 2 dhalatee jechuudha biyya kanatti. Haadha manaan koo kun sana hundayyuu baatteet ijoollee kana tajaajilteet. Amma har'aatti nafaana jirti nama jajjabdu maatii guddaa kana qabattee as jirtu. Biyya kanatti guddisuu irraa kan muuxannoo nan argadhe yookaan ekspiriyansii nan argadhe. Tokkoffaa ijoollee waan mana barumsaatti dhageessee galtuu fi ennaa mana galte warra wajjiniin walii galuu dadhabuutu jira. Seera Oromoo kana, aadaa Oromoo kana, afaan Oromoo kana gaafa barsiisuudhaaf tattaaffii goonu. Daddy, I'm just living in Australia. Why are you telling me about Oromia? When I go to Oromia, I will just learn about Oromo. But leave me alone today. Ijoollee naan jedhantu jira jechuudha.